Haa barattoota akkam jirtu nagaa keessanii har'as viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoon kiyya inni har'a grade 9 physics unit 2 physical quantities isa jedhu ilaallachaadha har'a. Asiin dura unit 1 xumurra jirra. Kutaa 9ffaa physics kutaa 9ffaa new curriculum jechaadha. Unit 1 xumurra jirra. Paartii takkaan kan xumurre isa kana ammoo unit 2 kana paartii lamaan xumurra jechaadha. Paartiin tokko isa irraati, paartii itti aanu ammoo itti aansee isiniif hojjedha. Kanaaf viidiyoo kana hundi keessanuu like godhuudhaan akkasuma ammoo hiriyoota keessaniif share godhuudhaan namoonni haaraa taatan ammoo channel kana subscribe godhuudhaan jalqabaa isin jecha. Akkuma agartan har'a PDF textbook irraa osoo hin taane kan isin barsiisu PDF mataa kiyyaa qopheesseeti. PDF'n kun baay'ee isin gargaara jedhee kan yaadu. Maaliif wantoota hedduu itti isiniif dabalee wantoota seeraan hubatuu qabdan keessa isiniif aansee jira. Short notiin kun ammoo kan fudhatame guutumaan guutuutti jechuun ni danda'ama. Guutumaan guutuutti kitaaba irratti hundaa'uudhaan short notii kitaaba irraa isiniif baasee short notii kan ammoo wantoota baay'ee isiniif dabalee jira. Akkasuma akkuma agartan haala kanaan isiniif qopheessee jira jechaadha. Isa kana ammoo argatuudhaaf short notii kan argatuudhaaf chaanala telegiraamaa banee jira waan ta'eef isanis join godhuudhaan achirraa argatu ni dandeettu. Achirra isiniif kaa'a. Isa ammoo argatuudhaaf chaanala yookiin ammoo telegiraama irra seentanii maal jettanii barreessanii Itiyoo Student jettanii yoo barreessan isiniif dhufa. Yookiin ammoo koomentii jalqaba irratti pin isiniif godhee jira jechaadha. Koomentii keessa seenuudhaan liinkii jalqaba irra jiru kanatti tuquudhaan argatu dandeettanii. Channel san join godhuudhaan short notiiwwan babbareedoo kana achirraa argatu ni dandeettu. Namoonni na gargaaruu barbaadan ammoo viidiyoo kana yeroo ilaaltan VPN gosa kamiyyuu haa ta'u VPN fayyadamuudhaan ilaalaa isin jecha. Gara viidiyoo keenyatti yeroo deemnu har'a kan nuti ilaallu physical quantity ilaallachaadha. Physical quantity isa jedhu kan ilaallachaadha unit 2dhaan. Isa kana jalatti 2.1 scaleedhaan ilaalla. Akkasuma ammoo standards unities prefixidhaanis akkasuma ni ilaallachaadha. Isaan kanneen hundisaatu ni ilaallachaadha. In general there are 4 data measuring skills. For data measuring skills. Skeeliiwwan measure godhuudhaaf wantoota afuritti fayyadamna jechaadha. Afuritti fayyadamna for data measuring skills. These are nominal scales, ordinal scales, interval scales and the ratio scales jennee afran kanneetti qooduudhaan ilaalla jechaadha. Physical quantity isa jedhu kana jalatti old curriculum irratti amma maal ture seetan physical quantity kana jalatti isaan kunniin hin turre old curriculum irratti. Inni kun amma haaraadha jechaadha. New curriculum irratti kan dhufedha. Kanaaf physical quantity kana bakka lamatti qooduudhaan kan old curriculum irra jiru. Innis basic physical quantity fi qaamolee safaramuu jechaadha. Qaamolee physicala safaramuu bu'uuraa isaan jennuun torbatu jira. Isaan torban sanii fi derivedidha baay'inaan kan inni kaa'u jechaadha. Isa kana jalatti garuu suniinis ni jira garuu isaan kanneen dabalata jechaadha. Isaan kunniin nominal scales in jennuun inni tokkoffaa irratti nominal scales in jennuun are used for labeling variables without any number values jedha. Inni kun maaliif nu gargaara? Variabilidhaan yookiin ammoo variabilidhaan isaan jennuun kun inni jijjiiramu jechaadha. Qubeewwan ta'uu danda'a. Isaan sanniin maal godhuudhaaf label godhuudhaaf nu gargaara jechaadha. Without any number values. So lakkoofsa hin fayyadameen jechaadha. For nominal scales there is no inherent quantitative difference among the categories. Isa kana jidduu ammoo maaltu hin jirani quantitative hin jiru yookiin ammoo garaagarummaa lakkoofsaa hin jiru jechaadha. Inni kun lakkoofsaan osoo hin taane kan inni ibsamuun fakkeenyaaf yeroo ilaallu fakkeenyaaf gender yeroo ilaallu saala isa jennuun kana jechaadha. Dhiiraa fi shamarra jennee adda baafna malee quantitative jechaadha. Kana jecha lakkoofsaan ibsuu hin dandeenyu jechaadha inni kun. Kanaafuu inni kun amma nominal scales isaan jennuun keessaa isa tokkodha jechaadha. Kanaaf nominal scale inni jennuun kun variabilidhaan yookiin ammoo garaagarummaa jechaadha. Variabilidhaan jechaan kun jijjiiramaa jechuunis dandeenya. Variabilidhaan lakkoofsa sun fayyadameetti ibsuu jechaadha.
Kanaafu inni kun maa inni fakkeenyaaf gender jennee jira inni tokko inni biraa immoo hair color yeroo ilaallu fakkeenyaaf black brown red jennee ibsuu dandeenya malee lakkoofsaan tokko lama sadii jennee inni ibsu inni jechaadha. Kanaafu kan lakkoofsaan ibsamne kanaan maal jennaani nominal scales jennaani jechaadha. Inni lammaffaan ammoo ordinal scales jedhama. Ordinal scales jechaan ammoo rank order observation dha. Inni kun rankidha yookiin ammoo isa kana keessatti lakkoofsa ni fayyadamna jechaadha. Isa kana ammoo lakkoofsa yeroo fayyadamnu kana bifa rankiitiin ordinal jechaan lakkoofsa jechaadha. Bifa lakkoofsaatiin bifa sadarkaatiin rankii godhuudhaan ibsina jechaadha. For this type of scales there is an underlying quantitative measurement on which the observations differ jedha. Isa kanatti garuu quantitative inni jiraata jecha lakkoofsni jira. Your classmate example ni jechaadha fakkeenyaaf your classmate rank is the previous grades jedha. In the previous grades fakkeenyaaf kilaasii darbe keessatti raankii yeroo siif kaan amma lakkoofsaan siif kaan bifa raankiitii yeroo kaamu kana ordinal scale jennaani jechaadha. Inni sadaffaan ammoo interval scale jedhama. Interval scale kun ammoo maa inni have a constant interval but lack a true 0 point dha. Inni kun constant interval dha. Kana jechaan interval jechaan maa inni wantoonni lama wahii garaagarummaa isaan jidduu jiru fakkeenyaaf haala kanaan kanaaf kana jidduullee hammi isaan jidduu jiru kun beekamaa yoo ta'e yookiin ammoo walqixa yoo ta'e interval jennaan jechaadha isa kana. But like a true 0 point for this type of scale, one can add in the subtract values on an interval scale, but one cannot multiply or divide units. Fakkeenyaaf interval scale kan yeroo fayyadamnutti namni wayii maal godhuu danda'a? Add godhuu danda'a. Maal value wayii add godhuu danda'a, itti hidhuu danda'a, akkasuma irra hir'isuu danda'a jechaadha. Garuu maal godhuu hin danda'amu interval scale kan irratti baay'isuun yookiin ammoo hiruun hin danda'amu jechaadha. Fakkeenyaaf temperature yoo ilaallu temperature degree celsiusdhaan yookiin ammoo fahrenheitdhaan yoo kan safaru taate example maalitti inni kun interval scale dha jechaadha. Interval scale jennaan isa kanarratti amma fakkeenyaaf 25 degree celsius yoo kan jennu taate 25 degree celsius yoo kan jennu taate isa kanarratti amma add godhuu dandeenya, irratti dabaluu dandeenya jechaadha. 25 kanarratti eda'uu dandeenya akkasuma ammoo irraa hir'isuu dandeenya. Garuu 25 kana baay'isuuni yookiin ammoo hiruu hin dandeenyu jechaadha. Maal keessatti interval scale keessatti jechaadha. Kanaafuu isa kana seeraan dabaasuu qabdan. Interval scale keessatti eda'uu yookiin ammoo hir'isuu ni dandeenya. Value wayii degree nuuf kennametti yookiin ammoo safara nuuf kennametti eda'uu yookiin ammoo irraa hir'isuu ni dandeenya. Garuu baay'isuu yookiin ammoo ittiin baay'isuu yookiin ammoo hiruu hin dandeenyu jechaadha. Inni afraffaan ammoo ratio scale jedhama. Have the property of equal intervals but also have a true 0 point. As a result, one can multiply and divide as well as add in the subtract using ratio scale. Inni kun ratio inni jedhuun beektan ratio have a property of equal interval. Inni kunis maa inni equal property maalii qabaata? Equal interval qabaata jechaadha. Isa kana garuu wanni kanaan adda godhu maa inni interval scale kanarraa wanni adda godhu kanarratti maal jenne isa kanarratti cannot multiply or divide jenne jechaadha. Kanarratti garuu eda'uunis ni danda'ama, hir'isuun ni danda'ama, hiruun ni danda'ama, baay'isuun ni danda'ama jechaadha. Maal irratti? Ratio scale irratti. Ratio jechaan maa inni bifa ratiotiin yookiin ammoo A irra B'tiin yeroo kennamu fakkeenyaaf ratio jedhama jechaadha inni kuni. Kanaaf bifa kanaan yeroo kaamu ratio scale jennaan jechaadha. Fakkeenyaaf units of time unitiiwwan time secondii ni jira, minute ni jira, akkasuma haawarii ni jira jechaadha. Isaan kunniin amma ratio scale dha. Example ratio scale ti. Inni biraa ammoo lengziidha. Lengziidhaaf ammoo seentimeetira fayyadamuu dandeenya dheerinaaf jechaadha. Seentimeetira fayyadamuu dandeenya, meetira fayyadamuu dandeenya, akkasuma kiiloomeetira fayyadamuu dandeenya. Garuu SI unit qabaatan isaan kun hundinuu SI unit isaanii ni ilaalna ni jira. Fakkeenyaaf kan time SI unit isaanii SI unit inni jennuun kun maa inni kan irratti walii galame jechaadha. Unity addunyaan guutuu irratti walii galtee itti fayyadamtu jechaadha. SI unit inni jennuun kun. Kanaaf isa kanaaf timeidhaaf sekondiidha. Lengziidhaaf ammoo meetira jechaadha. Fakkeenyaaf weightidhaaf ammoo miiligiraam ni jira, giraam ni jira, kiilogiraam ni jira. Isa kanaaf garuu SI unit isaa maa inni
kiiloogiraama kana ta'a jecha. Volume yoo ilaallu seentimeetir kiubii ta'a. Akkasuma tempereecheraan ammoo meetir kiubiinis ni jiraata hedduudha inni kunis. Tempereecheraaf ammoo kalviiniidhaan safaruu dandeenya. Akkasuma ammoo maal jenne seelsheesii ni jira, faarnaayitii ni jira. Garuu kalviiniin amma asitti maayini inni kun internaashinaala yookiin ammoo SI unitiidha jechaadha. International unit yookiin ammoo kan walii galaati jechaadha. Tempereecheraaf inni biraa ammoo vooliimuudhaaf ammoo seentimeetir kiubii osoo hin taane meetir kiubiidha. Seentimeetir kiubiinis ni danda'ama. SI unitiin isaa garuu meetir kiubiidha jechaadha. Kanaafuu ratio scalein isa kana fakkaata jechaadha. Inni biraa ammoo traditional measuring units. Traditional measuring units isaan kunniin ammoo measuriiwwan yookiin ammoo safartoota maaliitii aadaati jechaadha. Safartoota aadaa ni beeytanii isaan kanneen ni beeytan jedhee yaada. Traditional measuring unit isaan jennuun kunniin maa inni bifa aadaatiin kan nuti itti fayyadamaa turredha jechaadha. Akkasuma abbootiin keenya durirraa kaasanii ittiin fayyadamaa turan unitiiwwan kunniin maal jedhamanii traditional measuring unit jennaan jechaadha. Fakkeenyaaf hand span kana fakkeenyaaf isa taakkuu jennuun kana jechaadha. Taakkuun ni jira. Akkasuma ammoo inni kun ammoo dhuma jennaan ni akkasuma ammoo faanti ni jira. Isa kana xaasaa isa jennuun kun ni jira. Akkasuma ammoo Farsulla inni jennuun kunis ni jira jechaadha. Inni kunis aadaadha. Farsulla inni jennuun kun maa inni kun naannoo 17 kiiloogiraamaati jechaadha. Approximately naannoo kana tilmaama jechaadha. Approximately naannoo 17 kiiloogiraama ta'a jechaadha. Inni kun bifa qaraxiitii fakkaatu keessatti safaranii jechaadha. Inni kunis bifa aadaa meejariiwwan yookiin ammoo yuunitiiwwan safartuu aadaa keessaa isa tokkodha jechaadha. Inni biraa ammoo isa kana jechaadha. PS isa jennuun kana. Kanaafuu isa kana hunda yuuni beeytanii traditional measuring unit isaan jennuun isaan kanneen jechaadha. Inni kun tarkaanfii jennaan jechaadha. Inni kun PS inni jennuun kun tarkaanfii isa jennuunidha. Kanaafuu isa kana fakkaataa jecha traditional measuring units isaan jennuun. Inni biraa ammoo standard unitidhaan standard warra ta'antu jira. Kan amma ilaalle traditional ila. Inni biraa ammoo standard warra ta'an ammoo maal fa'a in physics the 7 basic quantities are basic quantities warri jennuun torbatu jira jechaadha. Fiiziksii keessatti torbatu jira. Warri bu'uuraa jechaadha. Warri bu'uura qaamoleen safaramoo fiizikaalaa isaan bu'uura ta'an torban jira jechaadha. Torban kanneen qabdanii leengiziin bu'uura kan bu'uuraati. Akkasuma luminous intensity ni jira, temperature ni jira, timing ni jira, current ni jira, mass ni jira. Akkasuma immoo amount of substance ni jira jechaadha. Isaan kunniin torban kunniin maa inni standard basic 7 basic quantities isaan jennuun jechaadha. Physical quantity dhaan basic ta'an bu'uura jechaadha. Basic jechaan kanaafuu isaan bu'uura ta'an torban kanneen jechaadha. Kan biraa ammoo warri jiran kanneen ala jiran hundi isaaniitu derived jedhamanii jechaadha. Derived physical quantity jennee waamna jechaadha. Derived jechaan maa inni isaan kanneen irraa kan argamanii jechaadha. Torban kanneen irraa kan argaman. Torban kanneen irraa fakkeenyaaf walii hiruudhaan ta'uu danda'a yookiin ammoo baay'isuu ta'uu danda'a. Bifa kanaan kan argamudha jechaadha. Fakkeenyaaf speed yoo fudhanne speediin distance over time dha jechaadha. Formulaan isaa distance over time dha. Kana jechaan maani distance jecha leengiziidha karaa biraatiin. Distance hin jennu leengiziin kun distance ta'uu danda'a akkasuma displacement ta'uu danda'a jechaadha. Displacement ta'uu danda'a leengiziin kun. Maaliif fakkeenyaaf kallattii yoo kan qabaatu taate displacement ta'a. Yoo garuu kallattiin qabaatiin fakkeenyaaf garaan deemee haala kanaan yoo kan taa'amne kun distance ta'a jechaadha. Garuu leengiziidha lamaan isaaniitu. Kanaaf amminni kun length over yookiin ammoo length over time jechuu dandeenya. Amminni kun derived kan ta'e kamirraayi kanneen lamaan kan irraa length kanaa fi time kanarraa jechaadha. Akkuma argitan kan bu'uuraa lamaan kanarraa jechaadha kan hin argine. Kanaafuu maal jennee waamne isa kana derived jennee waamna jechaadha. All other quantities in physics can be derived from these 7 basic or fundamental jennee waamne isa kana karaa biraatiin basic yookiin ammoo fundamental physical quantity torban kanarraa kan argamanidha jechaadha. Isaan hafan warri jiran safartoonni warri jiran hundi isaaniitu quantity dhaan jiran hundi isaaniitu
kanarraa argamanidha jechaadha. Isaan torban kanneen haala kanaan isiniif kaa'ee jira teebilii keessa. Inni kun kitaaba keessan irratti hin jiru. Fundamental quantity isaan jennuun fakkeenyaaf neemiin isaanii isin jira, simbooliin isaanii bakka bu'een isaanii jechaadha. Akkasuma neemiin isaanii SI unit isaanii jechaadha. SI unit isaanii kana maqaa isaaniitiif akkasuma simboolii isaaniis isinii kaa'ee jira. Fakkeenyaaf maasiin torban sanniin keessa istook jennee jirra. M'dhaan bakka buufnaa jechaadha maasii. Inni kun ammoo kiiloogiraama SI unit isaa. SI unit dha kaasaa jiru. Waa'ee SI unit SI unit jechaan maa inni unit akka international ta'e irratti walii galame isin jedhee jira. SI inni jennuun kun SI inni bu'ee inni kun SI. Inni kun maal jechaadha? International System of Unit jechaadha. I'n tun international bakka buutii, S'n ammoo systemidha jechaadha. Bakka tokkotti ammoo international system of unit jennaan jechaadha. International system of unit. International system of unit jennee waamna jechaadha. Kanaafuu kan akka international yookiin ammoo akka waliigalatti irratti waliigalameedha jechaadha. Akka addunyaatti irratti waliigalamee fayyadamuu. Inni kun meetira jechaadha. Kan maasii kiiloogiraama, iddo bu'een isaa ammoo kg ta'a jechaadha. Kiiloogiraama jechaadha. Inni kun simbooliin isaa jechaadha. Leengiziin L'dhaan bakka buufnaa. Unitiin isaa ammoo meetira. Kan biraatis ni jiran warri SI unit hin ta'in hedduutu jira. Isaan sanniinis ni ilaalla jechaadha. Kunniin garuu kan nuti ilaalaa jirru SI unit warra ta'anidha jechaadha. Isa kan ammoo M xiqqaadhaan bakka buufnaa, taayimiin T'dhaan bakka buufnaa, akkasumas inni kun ammoo sekandiidha. S'dhaan bakka bu'aa jechaadha. Kaarantiin I'dhaan bakka bu'aa. SI unit isaa ampeeridha. A'dhaan bakka buufnaa. Temperature T'dhaan bakka buufnaa. SI unit isaa ammoo kelvinidha. K'dhaan bakka buufnaa jechaadha. Amount of substance in N'dhaan bakka buufnaa. Inni kun ammoo unit isaa moolidha. Mool jennee bakka buufnaa jechaadha. Isa kana simbooliidhaan. Luminous intensity ammoo I isiin tun akka V fakkaatti garuu isiin tun maal seetan V's miti U's miti garuu qubee keessa hin jirtu jechaadha. Iddo bu'ee wayiiti haala kanaan barooyti yeroo barreeffamtu akkana jirti. Isiin tun luminous intensity keessatti isii fayyadamnudha jechaadha. Karaa biraatiin ammoo jecha biraarraa dhufte isiin tun visible jedhama. Inni sun vision. Akkuma isin jedhe akkana fakkaatti mallattoon isii kana fakkaata. Garuu isiin tun eessarraa dhufte Latin wordidha jechaadha. Latin wordii vices jedhamurraa dhufte vices kan jedhamurraayi. Vicesiin kun gara Ingiliffaatti deebisnu maal jechaadha? Vision jechaadha jechaadha. Vision jedhama. Kanaafuu isiin tun bifa kanaan barrooyti jechaadha. Yeroo barreessinutti haala kanaan barreessina jechaadha. Kanaafuu isa kana fakkaata. Inni itti aanu ammoo luminous intensity'dhaaf SI unit isaa maal jennee jirra? Kaandeellaadha. CD jennee bakka buufnaa jechaadha. Inni itti aanu ammoo leengiziidha. Leengizii ilaalla. Leengizii maal jennee jirra? Leengizii L'dhaan bakka buufna jennee jirra. Leengiziin kun definition isaa maal inni? Is the measurement of distance between 2 points. Between 2 pointiiwwan lama jidduu fageenyi jiru yookiin ammoo safarri jiru maal jedhama? Leengiz jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf point A'n as yoo ta'e point B'n as yoo ta'e fageenyi isaa lamaan kanneen jidduu jiru maal jedhama? Leengiz jedhama jechaadha. Leengiziin karaa yookiin ammoo haala kanaan qajeelaa yoo ta'e displacement jedhama. Isaan ilaalla. Displacement inni jennuun kallattii kan qabaatudha. Fakkeenyaaf A'n as ta'e B'n as ta'e fakkeenyaaf haala kanaan asirraa ka'uudhaan akkanatti yoo ta'e ammoo kallattiin isaa amma isa kana kallattii sirriin qabaatu jechaadha. Kanaafuu isa kanaan ammoo maal jennaani? Distance jennaan jechaadha. Kanaafuu leengiziin distance ta'uu danda'a akkasuma displacement ta'uu danda'a. Garuu inni kun hiikaan isaa leengiziin maa inni fageenya safara pointii lama jidduu jirudha jechaadha. Inni kun ammoo meetiriidha jennee jirra. Meetir is the standard of international system unit for lengthidha jechaadha meetirri. Inni biraa ammoo nan SI unit warri ta'an warri SI unit hin ta'in ammoo lengizii kanaaf kan akka seentimeetiraa ni jiru akkasuma miilimeetira kiiloomeetirri ni jiru jechaadha. Time jechaan ammoo maayini time is defined as
the interval between 2 point events. It is fundamental quantity. Inni kun fundamental dha. Sadan isaaniitu maasiinis akkasuma taayimiinis akkasuma ammoo leengiziinis fundamental quantity dha. Inni kun ammoo yeroo ibsinutti intervalii between 2 event jidduu jiru jechaan maa inni eventiiwwan lama jidduu eventiiwwan taateewwan lama jidduu jiru jechaan taatee wayii fakkeenyaaf asitti yookaan ta'ee jiru taateen kun ta'ee hanga taateen biraa ta'utti taateewwan lamaan kana jidduu intervaliin jiru taayimii jedhama jechaadha. Inni kun the unit of time is in the SI unit is second dha. SI unitiin time maa inni second jennee jirra. Nan SI unit warri ta'an ammoo warri garuu nan SI unit warri jennuun kun time safaruudhaan gargaaru garuu SI unit miti jechaadha. SI unitiin tokko qofa hundi isaaniitiifuu tokko qofa ta'a jechaadha. Of time are minute ni jira, hour ni jira, day ni jira, month ni jira, year ni jira jechaadha. Century wantoota hedduutu jira kanneen fayyadamuu dandeenya jechaadha taayimiidhaaf. Maasiidhaaf ammoo maasii jechaan jalqaba irratti maal mass is the amount of matter contained in a body. Inni kun maal jechaadha? Mass inni jennuun kun amount matter jechaan maal inni matter jechaan wanta hangaa fi qabee qabatu jechaadha. Maasii fi volume wanni qabatu maal jedhama? Mass jechuun hanga volume ammoo qabeedha waan ta'eef maasii fi volume yookiin ammoo hammaa fi qabee wanti qabatu maal jedhama? Matter jedhama jechaadha. Kanaafuu maasiin kun ammoo amount of matter kanaati. Hamma maateriin wanti wayii body wayii yookiin qaamni wayii qabatee jiru maal jedhama? Maas jedhama jechaadha. Inni kun kiiloogiraama SI unitiin isaa standard yookiin ammoo international system unit of massiin kiiloogiraama ta'a jechaadha. Nan SI unit warri ta'an ammoo kan akka giraamaa ni jiru, miiligiraamni ni jira, akkasuma ammoo tooniin ni jira jechaadha. Key concept standard unit warri jennuun maal jennee jirra? Are conventional units which are used to measure physical quantities scientifically. Kan jechaan maa inni conventional dha jechaadha. Conventional jechaan maa inni waliigalteedha wanta murtaa'e wayiiti. Jechaan inni kun amma fakkeenyaaf uumama waan jiru wayii osoo hin ta'in yookiin ammoo wanta bu'uuraa wayii osoo hin ta'in wanta irratti waliigalamee murtaa'e wayiiti jechaadha. Standard unit warri jennuun kun. Kanaaf fakkeenyaaf yeroo murteessan san taayimiidhaaf sakandii murteessanii sakandii kana murteessuu baatanii osoo minitii kan murteessan ta'e minitiin kun amma maal ta'a ture sila standard unit ta'a ture jechaadha. Garuu irratti waliigalanii SI dha yookiin ammoo sakandiidha waan murtaa'ee jiruuf standard yookiin ammoo conventional jennuun saniif jechaadha. Waliigalteedhaan kan murtaa'e wayiiti jechaadha. Meter distance traveled by light in vacuum during a time of 1/, isa kana jechaadha. Lakkoofsa kana baay'ee xiqqaadha lakkoofsi kun. Tokko lakkoofsa kana hiruu jechaan baay'ee xiqqaadha. Sakandii haganaa keessatti sakandii 0.001 akka hin jirretti ilaalamu jechaadha. Inni kun gara taayimiitti yookaan ilaalamu taate laayitiidhaan traveled by light in a vacuum. Vacuumii keessa distaansii laayitiidhaan deemu wayiitu sakandii hagamii keessatti sakandii haganaa keessatti jechaadha. Sakandii haganaa keessatti distaansiin deemamu maal jedhama? Meetira jedhama jechaadha. Laayitiin baay'ee saffisa qaba. Ispiidiin isaa baay'ee guddaadha. Vaakiyuumii keessa yeroo deemutti inni kun hanga kana taayimii haganaa keessatti yookiin immoo sakandii haganaa keessatti waan deemamu meetira jedhama jechaadha. Kiiloogiraamni 1 kiiloogiraam inni jennuun ammoo 1.4755214 times 10⁻14. Inni kunis baay'ee guddaadha. Inni kun fakkeenyaaf kiiloogiraam inni kun jechaadha. Kiiloogiraam inni jennuun isa kana jechaadha. Sakandiin ammoo lakkoofsa kana times the period of vibration of radiation from the cesium 133 atomidha jechaadha. Inni kun sakandiin jennuun lakkoofsa kana akkuma argitan baay'ee guddaadha. Period of vibration of radiation from cesiumiin atomidha. Atomii cesiumiin kun cesiumii kana atomii isaa kana vibration inni vibrate godhu keessatti hanga kana jechaadha. Times kana sakandiin jennuun kun jechaadha.
scientific notation. Scientific notation in jennuun kun scientific notation is a way of writing numbers that are too large or too small. Kana jechuun inni lakkoofsa baay'ee guddaa ta'e wayii yookiin ammoo lakkoofsa baay'ee xiqqaa ta'e wayii barreessuun siisama ittiin barreessinu maal jedhama? Scientific notation jedhama jechuudha. Scientific notation jedhama. To be conveniently written as a decimal. Isa kana garuu maal goona bifa deesimaaliitiin lakkoofsa baay'ee guddaa ta'e wayii yookiin ammoo lakkoofsa baay'ee xiqqaa ta'e wayii siisama ittiin barreessinu scientific notation jedhama jechuudha. This can be written more easily in scientific notation in general form. General form kamiin barreessina? Isa kanaan barreessina jechuudha. Formula inni kun formula kanaan barreessina jechuudha. Formula kana keessatti D inni D is a decimal number between 0 and 10 that is rounded off to a few decimal places. N is known as the exponent and is an integer jechuudha. Inni kuni D kun between 0 and 10 ta'uu qaba. Kana jechaan lamaan isaanii sun hammatin jechaadha. Kana jechaan tokkorraa hanga meeqaa ta'uu danda'a? Hanga 9 ta'uu danda'a jechaadha. 0 fi 10 garuu hin ta'an. Lamaan isaanii kunniin hin ta'an jechaadha. Kanaafuu lamaan kunniin ta'uu hin danda'anii between waan jedhuuf lamaan isaan jidduudha jechaadha. Kanaafuu tokko ta'uu danda'a. Diin kun tokko ta'uu danda'a, lama ta'uu danda'a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta'uu danda'a jechaadha. Garuu 0 fi 10 ta'uu hin danda'u jechaadha. Inni ammoo exponentidha. Exponent inni jennuun poweridha. Powerii 10 jechaadha. 10 the power of n waan jedhuuf powerii 10ti. Inni kun ammoo maa inni integeridha jechaadha. Integeridha. Kana jechaan integeriin 0 ta'uu danda'a. Inni kun negatiiva ta'uu danda'a. Akkasuma ammoo positive ta'uu danda'a jechaadha. Garuu deesimaalii ta'uu hin danda'u. Integeriin deesimaalii ta'uu waan hin dandeenyeef bifa saniin haala kanaan bakka buufnaa jechaadha. Isa kana keessatti garuu wanni isin qabatu qabdan if n is greater than 0. N kun poweriin 10 kun greater than 0 yoo ta'e it represents how many times the decimal place in D should be moved to the right. Deesimaaliin tuqaan deesimaalii jechaadha. D kanarraa hagamta akka gara mirgaatti deemte. Gara mirgaatti akka deemte nutti himaa jechaadha. Fakkeenyaaf lakkoofsa kana yeroo ilaallu inni kun maal bakka nuuf bu'aa 3.24 times 10 the power of 3 jechaa inni lakkoofsa kana bakka bu'aa jechaadha karaa biraatiin. Maaliifi inni kun akkuma asitti arginu amma 10 the power of 3 waan jedhuuf si'a 3 tuqaa tana gara mirgaatti oofii jechaadha. Gara mirgaatti oofuu jechaadha. Kanaaf gara mirgaatti yeroo oofnu inni kun 3.24 waan ta'eef maal goona yeroo 3 oofnaa jechaadha. Yeroo tokko 0 takka fiddee as keettee jechaadha. Meeqatti nu deebi'ee jira? 10 the power of 2 deebi'ee jira jechaadha. Takkeessa baddee jirti. Kun ammoo maal ta'e 32.4 deebi'ee jira kan gubbaa. Ammas 0 takka maal gooti tana fuutee gara na fiddee jechaadha. Yeroo kana lakkoofsi kun 324 ta'a jechaadha. San booda amma meeqa nuuf hafaa? 10 the power of 1 nuuf hafaa jechaadha. 10 the power of 1 jechaan ammoo 10 jechaadha. Isa kana ammoo 10 tun ammoo maal gooti? Tuqaan eessa geettee jirti? Bakka na geettee jirti. Yoo gara na lakkoofsi hin jiraatin 0 kaattanii jechaadha. San booda amma inni kun tuqaa tana fiddee as baaftee jechaadha. Kanaafuu dhumatee jira. Si'a 3 gara duraatti oofnee jirra jechaadha. Kanaafuu 3, 2, 4, 0 ta'aa jechaadha lakkoofsi argannu. Kanaaf bifa kanaan siisuu dandeettanii 10 the power of 3 kan ture kun 3 tun maal bakka nuuf buuti? Positive waan taateef siin tun amma akkuma argitan n positive yoo taate gara mirgaatti oofa jennee jirra. N times si'a n yookiin ammoo fakkeenyaaf inni kun 3 waan ta'eef si'a 3 tuqaa deesimaalii tana gara nu oofaa deemaa jecha lakkoofsa tokko bira dabarsaa akkasuma lakkoofsa biraa bira dabarsee yoo hin jiraanne 0 kaannee lakkoofsi yoo dhumate jechaadha 0 gara na taraa jechaadha. Kanaafuu haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Gara mirgaatti oofuu isaa nutti mul'isa jechaadha. If n is less than 0 then it represents how many times the decimal place in D should be moved to the left. Yoo garuu n kun less than 0 jechaan inni negative yoo ta'e jechaadha. 0 gadi jechaan. Inni kun ammoo negative yoo kan ta'u taate n kun jechaadha maal bakka nuuf bu'a? Gara bitaatti gara duubaatti hagamta akka oofne
nutti mul'isa jechaadha. Fakkeenyaaf 3.24 times 10 to the power of minus 3 akkuma argitan amma inni minus 3 dha jechaadha negative. Kanaafuu inni kun lakkoofsa kan bakka bu'a lakkoofsa kana bakka bu'a. Haala kamiin akkas ta'uu danda'e? 3.24 times 10 raised to minus 3 dha. Inni kun negative waan ta'eef gara bitaatti tuqaa deesimaalii tana gara duubaatti si'a meeqa oofaa? Si'a 3 oofaa jechaadha. Kanaaf lakkoofsi jiru amma 3.24 waan ta'eef asirraa amma oofuudhaaf lakkoofsi biraa garanaa waan hin jiraanneef maal goona? Takka garana finnee 0 barreeffannaa jechaadha. Inni kun negative tuutti deebi'ee jira. Takka gara bitaatti oofna jira waan ta'eef ammas asii fuunee garana finnee 0 asitti barreeffanna tuqaa as kennee jechaadha. Yoo hin jiraanne 0 barreeffataa deemuu qabna. Amma meeqa deebi'ee jira? Negative waan deebi'ee jira jechaadha. Ammas takka finnee as kennee 0 asitti barreeffannaa jechaadha. San booda dhumatee jira. Kanaafuu tuqaan as geettee jirti as geettee jirti tuqaan bakka ni jirti. Kanaaf 0 akkuma jiru barreessina 0 tuqaa tanan barreessina tuqaa ammas 0 tunis ni barrooyti 0 tunis ni barrooyti 3 2 4 jennee haala kanaan barreessina jechaadha. Kanaaf asirraa bakka kan ture asirraa takka 2 3 oofuudhaan bakka kana dhufee jechaadha tuqaan. Kanaafuu bifa kanaan bakka buufatuu dandeettanii jechaadha. Haala kanaan beekuu dandeettanii jechaadha oofuudhaan. Gara mirgaatti positive yoo ta'e gara mirgaatti negative yoo ta'e gara bitaatti oofuudhaan haala kanaan hubachuu dandeenya jechaadha. Significant figure inni itti aanu immoo significant figure. Significant figure jechaan ammoo inni in a number each non-zero digit is a significant figure. Significant figure jechaan kun lakkaa'amuu fi lakkaa'amuu dhabuu lakkoofsaa kan nutti himudha jechaadha. Deesimaalii keessatti yookiin ammoo lakkoofsi wayii yeroo barraa'utti digiitiin isaa sun hin lakkaa'amu hin lakkaa'amu isa jedhu nutti himaa jechaadha. Inni kun inni jalqabaa seera jalqabaa maal jedha? In a number each non-zero digit is a significant figure jedha. Non-zero warri ta'an digiteewwan non-zero ta'an hundi isaaniitu ni lakkaa'amanii jechaadha. Takka takkaan lakkoon fakkeenyaaf inni kun amma 0 as keessa hin jiru. Kanaafuu isaan kun hundi isaaniitu non-zero dha jechaadha. Kanaafuu tokkos ni lakkaa'ama, 5 ni lakkaa'ama, 3 ni lakkaa'ama, 7 ni lakkaa'ama. Kanaafuu waliigalee yeroo lakkoofnu meeqatu jira? Takka 2 3 4tu jira jechaadha. Kanaafuu 4 significant figure jennee bifa kanaan ibsinaa jechaadha. Inni biraa fakkeenyaaf example biraa yoo isin kenne 2 3 yoo jedhama significant figure meeqa qaba? 2 qaba jechaadha. 2 qaba inni kun non-zero dha. 2 qaba maaliif digiitiin isaanii 2 waan ta'eef lamaanuu lakkaa'amanii jechaadha non-zero waan ta'aniif. Inni biraa immoo zeros are only counted if they are between two non-zero digits. Isaan kunniin kan isaan lakkaa'aman yoo maal ta'anii lakkoofsa non-zero ta'an digitiiwwan non-zero ta'an jidduu jiraatan jechaadha. Fakkeenyaaf lakkoofsa non-zero ta'an jidduu yoo kan jiraatan taate fakkeenyaaf 1 0 0 2 yoo jennu amma lakkoofsi kunniin lamaan non-zero dha jechaadha. Kanaafuu zeroon isaan lamaan jidduu jiru kun ni lakkaa'ama. Kanaafuu lakkoofsi kun waliigala meeqa qaba? Takka 2 3 4 qaba jechaadha. 4 significant figure qaba. Akkasuma fakkeenyaaf 2 0 3 0 tokko yoo jennu fakkeenyaaf lamaanuu ni lakkaa'ama. Maaliif lakkoofsa non-zero ta'an jidduutti waan argamaniif walumaa gala inni kun meeqa qaba? 5 qaba jechaadha. Or are at the end of decimal part. Decimal party dhaan gara xumuraatti yoo kan jiraatu taate kana jechaan inni decimal point kana jechaan decimal point kanaan garanaatti gara xumuraatti yoo kan jiraatu taate fakkeenyaaf zeroon kun ni lakkaa'ama jechaadha. Zeroon kun ni lakkaa'ama. Kanaafuu fakkeenyaaf for example the number inni kun amma fakkeenyaaf tuqaan pointii as keessa waan hin jiraanneef tuqaan deesimaalii waan as keessa hin jiraanneef zeroodhaan kunniin hin lakkaa'amanii jechaadha. Sadan hin lakkaa'amu. Kanaafuu kan lakkaa'amu lama kana qofa. Kanaafuu waan significant figure qaba jechaadha. Pointii yoo qabaate garuu fakkeenyaaf 2,000 jedhee tuqaa yoo kan jiraatu taate haala kanaan tuqaa yoo kan jiraatu taate amma zeroodhaan kunniin ni lakkaa'amanii jechaadha. Yoo tuqaan hin jiraanne garuu hin lakkaa'aman. Kanaafuu inni kun amma meeqa qaba? Tuqaa waan qabuuf 4 jennee lakkoofnaa jechaadha. Inni itti aanu immoo kanaan fakkeenyaaf akkuma asitti agartan 2,000 jedhee 2,000 tuqaa yoo ta'e 4 jenne asitti zeroon biraa yoo dabalamte garuu amma ni lakkaa'amte jechaadha. Isin maaliif tuqaa pointii kanaan gara xumuraatti waan jirtuuf. Kanaafuu inni kun amma walumaa gala meeqa qaba?
takka lama sadii afur shan qabaa jechaadha. Shan qabaa. Bifa kanaan example baay'ee isiniif dabalee jira. Exampleewwan asii gaditti agartan hundi isaaniitu kitaaba keessan irra jiranii anatu isiniif dabalee seeraan isin fayyada waan ta'eef hundi isaatu ilaalaa deemna jechaadha. Kanaafuu irra deddeebisanii qo'atuu qabdan jechaadha akka isin jalaan bannee barbaadan. Kanaaf haa ilaalume hundi isaatu. Example inni jalqaba isa kan ilaallee jirra. Inni kun pointii tuqaa pointii waan of keessaa hin qabaanneef 0dhaan sadanuun lakkaa'amanii isa kana bicha lakkaa'ama. Kanaafuu waan significant figure dha jechaadha. If written like this without a decimal point, kanaafuu decimal point dhaan alatti yookaan barraa'u taate maal qabaata? Waan significant figure jennee dubbisna jechaadha. Inni kun ammoo akkuma argitan asitti tuqaa waan qabuuf sadanuun lakkaa'amti. As lama waan jiruuf walitti afur ta'a jechaadha. The decimal point tells us all zeros count jechaadha. Kanaafuu decimal pointiin as jiraatu kan isin nutti himtu inni zeroon hundinuu count ta'uu isaaniiti, lakkaa'amuu isaanii nutti hima jechaadha. Inni kun ammoo fakkeenyaaf maal jennee jirra? Zeroon tuqaa pointiidhaan gara xumuraatti yookiin ammoo as the last of the decimal pointiidhaan yoo kan jiraatan taate ni lakkaa'amanii jennee jirra. Tuqaa pointii jiraate tuqaa pointii sanirraa gara mirgaatti yoo kan jiraatan taate ni lakkaa'amanii jechaadha. Kanaafuu sadanuu ni lakkaa'amanii. Inni biraa immoo as tokko waan jiruuf walitti meeqa afur ta'a jechaadha. Inni kun jalqaba isa kana garuu gara maalitti jijjiiruu qabna? Zeroodhaan kanniin maal godhuu qabna? Isa kana balleessuu qabna jechaadha. Fakkeenyaaf 2.000 times tirreessuu 3 jedha. Tirreessuu 3 jedha. Zeroon takka 0 sadiitu jira walumaa gala. Kuma waan ta'eef inni kun tirreessuu 3 jechaan kuma takka ta'a. Kuma takka jechaan ammoo 0 sadii qaba. Zeroon takka maal gooti? Tuqaa point tana fiddee as keetti. Takka ammoo lammaffaan ammoo as fiddii sadaffaa fiddee asitti baaftee jechaadha. Kanaafuu 2.000 pointii ta'a jechaadha. Haala kanaan barraa yeroo barraa'u inni kun. Kanaafi kana jechuufi haala kanaan barraa'uun tokkuma jechaadha. Kanaafuu amma tuqaan pointii erga jiraatti inni lakkaa'ama jennee jirra. Kanaafuu takka lama sadii afur 4 significant figure jennee ibsina jechaadha. Inni kun ammoo jalqaba yeroo barreessinu inni kun maa inni tuqaa pointii amma inni kun hin qabu. Tuqaa pointii hin qabu. Tuqaa pointii waan hin qabaanneef maal goona? 2 times tirreessuu 3 jechaadha. Tirreessuu 3. Kana jecha maa inni 2 times tirreessuu 3 jechaan meeqa? Kuma takka. Kanaafuu lama baay'isuu kuma takka meeqa ta'a? Kuma lama ta'a jechaadha. Bifa kanaan barreessuu fi isa kanaan barreessuun tokkuma ta'a. Kanaafuu inni kun tuqaa pointii waan hin qabaanneef zeroon sadanuu lakkaa'amanii kan lakkaa'amu lama qofaa jechaadha. Kanaafuu waan significant figure jennee ibsina jechaadha. Kunis akkasuma tuqaa pointii waan hin qabaanneef zeroon lakkaa'amanii kana qofatu lakkaa'ama. No decimal, decimaliin hin jiru. Trailing zeros don't count dha. Zeroodhaan kunniin hin lakkaa'amanii jechaadha. Inni kun ammoo ni lakkaa'ama waan tuqaan point hin jiraatuuf afurii. Inni biraa ammoo kun ammoo 3 significant figure jedha. Leading zeros don't count. Zeroodhaan jalqabaa kunniin hin lakkaa'aman. Kunniin hin lakkaa'amanii jechaadha. Kan lakkaa'amu kaminni takka lama sadii sadan kunniin ni lakkaa'amanii jechaadha. Ni lakkaa'amanii. Kanaaf garuu zeroodhaan garanaa kunniin hin lakkaa'amanii jechaadha. Maaliifi osoo lakkoofsa as jiraatee fakkeenyaaf osoo lakkoofsi bakka zeeroo kanaa jiraatee ni lakkaa'ama. Ni lakkaa'ama. Garuu as zeeroodha waan ta'eef jalqaba iyyuu maal jennee jirra? Scientific notation yeroo barreessinu inni asii kun zeeroo ta'uu hin danda'u jennee jirra. Kanaafuu inni kun amma fakkeenyaaf 0.00456 jedha. Inni kun haala kanaan hin barraa'u jennee jirra. Scientific notation yeroo barreessinu haala kamiin barraa'a? Asii finnee maal goona? 4 point itti finnaa jechaadha. 4.56 jennee barreessina jechaadha. Kanaaf bifa kanaan barraa'uu qabaa jechaadha. Bifa kanaan yoo barraa'amu scientific notationidhaan barreessina jennee himuu dandeenya jechaadha. Sanbooda gara mirgaatti oofne waan ta'eef tirreessu maayinus yeroo meeqa oofne maayinus 3 jennee haala kanaan kenna. Amma isa kanaaf scientific notationidhaan inni kun barraa'ee jira. Significant figure isaa garuu meeqa? Takka lama sadii jecha. Sadii zeroodhaan garanaatu hin lakkaa'amtu. Garuu isoo akkana ta'e 1 point bakka zeeroo kanaa waan isoo galfanne jechaan 0.045 so ta'e zeroodhaan tun inni lakkaa'ama. Maaliifi lakkoofsota jidduutti waan argamaniif jechaadha. Bifa kanaan ibsuu dandeenya jechaadha.
inni biraa immoo kunis zeeroodhaan garanaatu ni lamaan hin lakkaa'amtu zeeroodhaan jalqaba lamaantu ni hin lakkaa'amtu kan hafe garuu afran ni lakkaa'aman jechaadha. Takka lama sadii afur zeeroodhaan lamaan garanaatu ni lakkaa'amti garuu tan jalqaba jirtu hin lakkaa'amtu jechaadha. Inni kun siriidha akkuma jennee zeeroon lakkoofsa nan zeeroo ta'an lama jidduutti yookaan argamu taate ni lakkaa'ame jennee jirra. Kanaafuu waliigala inni kun sadii jechaadha. Zero in middle counts walakkaa keessa yeroo jiru kana jecha inni lakkoofsota nan zeeroo ta'an lama jidduu yeroo jiru ni lakkaa'ama jechaadha. Inni kunis akkasuma zeeroon tuunni sin lakkaa'amti kanaafuu afur ta'a jechaadha. Kun ammoo meeqa ta'a sadii takka lama sadii zeeroon garanaan lakkaa'amtu tuqaa pooyintiitiin garanaa yoo jiraatte lakkoofsi biraa yoo jiraatin hin lakkaa'amtu jechaadha. Inni biraa immoo kun ammoo meeqa 5 times teerreessoo siree jechaan 5 times 1000 jechaadha. 5 times 1000 kanaafuu 5000 ta'a jechaadha. 5000 kanaafuu inni kun pooyintii waan hin qabaanneef zeeroo sadanuu hin lakkaa'aman jechaadha. Shan qofatu lakkaa'ama waan significant figure jennee haala kanaan ibsina jechaadha. Inni ta'an ammoo kun ammoo two significant figure qabadha. Zero after decimal counted. Decimaliidhaan booda kan jiru ni lakkaa'amti jedha zeeroon. Kanaaf inni kun amma yeroo barreessinu haala kamiin barreessina? Asitti garuu 10 reessoo sirriitu jira. 10 reessoo sirriitu jira. Kanaafuu 5.0 times 10 reessoo sirriidha. Inni kun haala kanaan jira jechaadha. Kanaaf inni kun jecha ammaa inni 5 inni kun amma kuma waan baay'isnuuf zeeroo tana yeroo meeqa garas finna si'a sadii garas baafna jechaadha. Takka lama sadii si'a sadii yeroo baafnu maal ta'a 5 0 si'a tokko baafne jira 0 2 0 amma asirraa kaafne takka lama sadii asiin geenne jirra jechaadha. Kanaaf tuqaan bakkana jira haala kanaan barreessina jechaadha. Kanaaf inni kun amma maa inni afran ni lakkaa'amu zeeroon afran ni lakkaa'amu shanis asii waan jiruuf maa inni waliigala 5 significant figureedha jechaadha. Isa kana sirreessa 5 dha inni kun 2 osoo hin ta'in 5 significant figureedha jechaadha. 5 significant figure ta'a jechaadha kun shani waan ta'eef maaliif isinitti himee jira isa kana 5 0 0 0.0 jedhama fakkeenyaaf zeeroodhaan hundi isaaniitu ni lakkaa'aman maaliif inni kun amma fakkeenyaaf haala kanaan yeroo kennu ni lakkaa'ama jennee jira sadanuu ni lakkaa'ama kun kana wajjin afur ta'a. Asitti pooyintiin tana boodas zeeroo waan jirtuuf waliigala 5 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun 5 significant figure ta'a jechaadha. Inni biraa immoo isa kana kun ammoo meeqa ta'a 5.00 times 10 reessoo 3 yookiin ammoo 1000 jechaadha inni kun. Kanaafuu si'a sadii oofuu jecha amma inni 5.000 asirraa as finnee asitti baafnaa jechaadha. San booda tuqaa haala kanaan kaa'anna yookiin ammoo tuqaa keenya dhiisuu dandeenya. Kanaafuu inni kun amma meeqa ta'a zeeroo tanan barreessinu agasii oofnee dhiifnaa jechaadha. Kanaafuu 5000 pooyintii ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun meeqa ta'a inni kun 4 ta'a jechaadha yeroo lakkoofnu 4 significant figure. Shan zeeroo asii ni barreeffiti. Kanaafuu walitti yeroo lakkoofnu meeqa ta'a 5 ta'a jechaadha. 5 significant figure ta'a inni kun. Kan sadii ta'eef maaliif yoo sadii kan ta'u tanniin dhiifnee kan garanaa qofa yoo jennaan fakkeenyaaf sadii ta'a jechaadha. Kanaaf jechuun 5.00 ta'ame kun sadii. Inni biraa immoo 10 reessoo 3 waan jedhuuf isaniinis deebinee itti lakkaa'uu qabna jechaadha. 0 sadan hafte isaanis itti lakkoofne maal goonan haala saniin ibsinaa jechaadha. Si'a sadii duratti oofuudhaan. Kanaafuu inni kunis 5 dha. Isa kanas sirreessa. Inni kunis 5 significant figure dha jechaadha. 5 significant figure. Inni kun meeqa ta'a? Kunis amma fakkeenyaaf 0 asii tan itti lakkoofne tan isoo itti lakkaa'in isaan kunni meeqa ta'a? 4 ta'a. Isa kana PDF irratti sirreessiniif kaa'a. Asirratti yeroo barreessitu guree jira. Kanaaf PDF irratti sirreessiniif kaa'a irra deebi'uudhaan inni kunis sirrii miti jechaadha. Kun ammoo meeqa ta'a? 2 tuqaa 3 0 4 times 10 reessoo 5 jechaan si'a 5 gara duraatti oofnaa jechaadha. Takka 2 3 4 5
Kanaafuu meeqa ta'e 2 3 0 4 0 0.0 ta'a jechaadha. 0.0. Kanaafuu inni kun meeqa ta'a amma yeroo lakkoofnu takka 2 3 4 5 6 7 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun 7 significant figure ta'a jechaadha. Bifa kanaan ilaalachuudha. Inni kun ammoo kan itti aanu 4 isaan xumuraa kanneen qofatu lakkaa'ama. Isaan xumuraa kanneen qofatu lakkaa'ama. Zeeroon garanaa hin lakkaa'amtu jechaadha. Inni biraa ammoo kun 5 zeeroon tunis ni lakkaa'amti. Takka 2 3 4 5 jechaadha. Kun ammoo waanidha jennee jirra. Isa kana 3 irra deddeebi'ee inni kun example baruu fakkaatadha. Kan asii olitti hojjenne wajjin jechaadha. Inni biraa ammoo prefix. Prefix ilaalachaadha. Prefix inni prefix are words or letters. Wordii yookiin ammoo leetariidha. Written in front that change the meaning. Meaningii kan jijjiiranidha. Garuu inni kun gara duraatti kan barreessinu jechaadha. Fakkeenyaaf the kilogram. Kilogram is a simple example jechaadha. Prefixidhaaf inni kun example tokko kilogramni 1 kilogram is 1,000 giraama jechaadha. Or 1 times 10⁻³ giraama jechuu dandeenya. Karaa biraatiin isa kana ibsinu jechaadha scientificidhaan. Kanaaf amma inni kun we can replace 10⁻³ with the prefix kilo. Keedhaan bakka buusuu dandeenya jechaadha. 10⁻³ jechaan fakkeenyaaf 10⁻³ jechaan kiiloo jechaadha. Kiiloo bakka buuti. Kiiloo bakka buuti jechaadha yookiin ammoo kee jechuu dandeenya. Kanaafuu 10⁻³ isa jedhu kana keedhaan bakka buufnaa jechaadha. Kanaafuu 1 times 10⁻³ giraama jedha. 10⁻³ kana garuu keedhaan bakka buufna. Kanaafuu maal ta'a 1 kiiloo giraama ta'a jechaadha yeroo barreessinu. 1 kiiloo giraama jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Kumni giraamni tokko kiiloo giraama ta'a jechaadha. Kanaafuu ammasitti kiiloon tun meeqa bakka buuti 10⁻³ yookiin ammoo 1,000 bakka buuti jechaadha. Kan biraa ammoo prefixidhaan biraa kan jiran isaan kanneeni prefixidhaan haala kanaan kaa'amee jira. Isaan kunniin prefixidha. Simbooliin isaanii kanneeni multiplier jedha. Kan isaan ittiin baay'atan yeroo baay'atan meeqa ta'an. Exponentidha yeroo kennu ammoo meeqa ta'an. Asirraa kaanu xiqqaarraa kaanu xiqqaan meeqa? Xiqqaa inni jennuun isa kanaa jechaadha. Kan gara gadi jiru kun baay'ee xiqqaadha. Kan gara olii jiru ammoo guddaadha jechaadha. Kanaafuu xiqqaarraa yeroo kaanu negatiif waan ta'eef xiqqaadha inni kun. Lakkoofsa guddaa ta'us garuu negatiif waan ta'eef baay'ee guddaadha baay'ee xiqqaadha jechaadha. Maaliif fakkeenyaaf akkuma argitan 0.0000 waan akkasii wayiiti. Adaduma ol deemaa deemuun maal ta'a guddataa deemaa jechaadha. P ko inni jennuun P'dhaan bakka buufna. Inni kun 10⁻12 jechaadha. Naanoon N'dhaan bakka buufna. 10⁻9 jechaadha. Yookiin ammoo deesimaaliidha yoo ibsinu isa kana ta'a jechaadha. Maayikiroo inni jennuun bifa kanaan bakka buufnu. Maayikiroo isii tanaa deesimaaliidha yoo ibsinu isa kana ta'a. Inni kun ammoo 10⁻6dha jechaadha. Kanaafuu maayikiroo jechaan 10⁻6 ta'uu hin dagatinaa. Miiliin ammoo M'dhaan bakka buufna 10⁻3 jechaadha. Deesimaaliidha yoo ibsinu isa kana ta'a jechaadha. Seentiin 10⁻2dha. Deesimaaliidhaan isa kana ta'a. Beekiin ammoo 10⁻1dha. Deekkaa inni jennuun deesiidha inni kun. Deesiin 10⁻1dha. Deekkaan ammoo 10⁻1dha yookiin ammoo 10 jechuu dandeenya jechaadha. Inni biraa heektoo inni jennuun ammoo 10⁻2dha. Kiiloon ammoo 10⁻3dha. Isa kan ilaalaa jirra. Kiiloon 10⁻3 yookiin ammoo 1,000 ta'a jechaadha. Meegaan ammoo 10⁻6dha. Giigaan ammoo 10⁻9dha jechaadha. Kanaafuu giigaa yoo isin jedhan amma 10⁻9 isaa ta'uu hubatuu qabdan jechaadha. Kiiloo yoo isin jedhan 10⁻3 yookiin ammoo 1,000 ta'uu haala kanaan isaan kanneen qabatuu qabdan jechaadha. Inni biraa ammoo key concept. Key concept unit prefix is a letter or prefix means a letter or symbol which is written directly before a unit name with no space. Space tokko osoo hin kennin space osoo jidduutti hin gatiniin gara fuulduraatti kan barreessinudha jechaadha. Fakkeenyaaf kiiloo giraama yeroo barreessinu haala kanaan barreessina jechaadha. Isintu amma prefix jedhamti. Kanaafuu as jidduu maal jechaadha kiiloo giraama jennee akkanatti space osoo hin kennin waliin maxxansinee barreessuu qabna jechaadha. Waliin maxxansinee fakkeenyaaf inni kun amma of isa jedhuu fi teenii kana jidduu gaappitu jira. Space qaba. Garuu power isaan jedhuun kanneen jidduun gaappiin hin jiru jechaadha. Space hin jiru. Kanaafuu bifa kanaa waliin maxxansinee barreessuu qabna jechaadha. Inni biraa immoo scientific notation. Scientific notation maal akka ta'e ilaalaa jirra.
a system in which numbers are expressed as product consisting of a number between 1 and 10 jenne jira multiplied by an appropriate power of 10 jechaadha. 10 maal jenne jira d times 10 raised to n jenne jira jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan ibsinaa jechaadha. In a number each non-zero digit is a significant figure. Non-zero warri ta'an hundi isaaniitu non-significant figure ni lakkaa'amu jechaadha hundi isaaniitu. Isa kana fakkaata unit 2 partiin jalqaba isa kana fakkaata. Partiin itti aanu immoo partii 2dhaan ni xumura jechaadha unit kana. Kanaaf viidiyoo kana bakka isin ingiliitti irra deebi'uudhaan ilaaluu dandeettanii akkasuma akkuma isin jedhu PDF kana immoo bakka dogongora qabutti sirreessuudhaan Telegram irratti kaa'aa. Dogongora mudateef ammoo dhiifame isin jecha yeroo barreessutti waan dogongoree fi amma isin sirreessee jira. Kanaafuu maal gootanii Telegram irra seenuudhaan akkuma isin jedhu komentii jala isiniif kaa'aa. Telegram irra seenuudhaan achirraa argachuu dandeettan jechaadha PDF kana. PDF'n baay'ee isin gargaara dhugaa dubbatuudhaaf. Irra deddeebitanii dubbisuudhaafis kitaaba guutuu dubbisuun amma hanga wayii isinitti ulfaatu danda'a irra deddeebitanii dubbisuudhaaf. Garuu PDF dubbisuun baay'ee isin gargaara. Guyyaatti yeroo haga barbaadan irra deebitanii dubbisuu dandeettanii. Kanaafuu achirra isiniif kaa'aa achirraa ni argattu jechuudha. Kanaaf viidiyoo keenya isaarraa isa kana fakkaata. Paartii 2dhaan nagaa wal agarruutti nagaatti.